Waan haati isaa keessa dabarsite agarsiisuuf guyyaa eebbisaa akkas godhee jira. Nagartanii boo'ee ijji yana diimatti taa'u jira. Ibsishaan makii gatee galaa jira. Makiin kun akkasitti imimmaan hudhame. 189 irraa 10 irristee 8 yeroo itti dabaltu meeqa ta'a? Bor jarri kun hojii dhaqanii galmaa'uu danda'u. Gatiin nu qannasaa. Milishaa dawwalaa heddeetu naa qabaa. Milishaa dawwalaa heddeetu naa qabaa isinii galee. Oo gatiin nu qannasaa. Oo bashannanaa. Heddeetu naa qabaa. Sammuu kana sooshaal miidiyaa irratti kan bashannanaa ta'e kana isinii galee bashannanaa ta'eera. Akka ajaa'ibaatti jechaadha. Oo bashannanaa. Milishaa naa dawwalaa. Oo bashannanaa. Ammas maa inni biddeen intina nu qannasaa. Oo bashannanaa heddeetu naa ta'e isinii galee dhaggeeffadhaa. Laalaa soddaan bashannanaa soddaa wajjin bashannanaa jechuudha. Istoorii kaawwadhaa. Oo barbaaddan istoorii kaawwadhaa. Eshi walii dawwalaa. Siikonni walii dawwalaa jechuun warrichi gatiin nu qannasaa si gannaa taateen gatiin nu qannasaa wanta inni nuti jabaateera nu qannasaa bashannanaatiin moolaa isinii galee bashannanaa. Intinaan rabbashe laa situ rabbashe milishaa dawwalaa kana laa isinii galee tokko tokko shaqqalaa badaa abjaa keessan bira dhaqaa shaqqalaati. Akkasii kunoo isinii galee bashannanaadha kan nu gamsiise amma sooshaal miidiyaa kana irratti. Salaamtaa kunoo na irraanfachiise. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashama harka fuunee hordoftootaaf kabajamtoota Oromoo Show. Akkam naaf jirtu jiruun jireenya afaan akkamiin isiniin jedha. Har'as egaa viidiyoo kabraatiin isinii deebi'eetan jira. Akkuma beekamu viidiyoo babbaarsa bashannansiisuu kan ittiin fattaazanaa kan sammuu kan sooshaal miidiyaa irratti fachaa deemaa jiran. Hedduu tokko isinii qabadhee dhufeetan jira. Isin amma xumuraatiin na waliin fattaazanaa jechuudha. Na waliin bohaaruudha jechaadha. 50 galuudhaaf immoo nama 200 nu hafee ati tokko si tafee isin tafe isinii galee godhaa subscribe godhaati. Viidiyoo kana illee like godhaati. Jalqabaan isiniin jechuu barbaada. Ajaa'iba akka tokkoon sodaataa jira isinii galee. Maa inni atuunuun fuudhiin waraana addunyaa sadaffaan jalqabu jechuun jammaruu fedhan. Maal jedhaatu isin warri Dubaay jirtan warri nyaadhaa birrii walitti qabdan nyaadhaa. Aniyyuu nyaachuu jalqabee isinii galee kaleessa kaaffee tokko deemee tan jechaadha. Wamti ani nyaatiin hin jiru isinii galee wamti ani nyaatiin hin jiru. Lawuzii dhugeeraa shaayii dhugeeraa akkasii isinii galee waraana isuma dhugumaa nama kolfisiisu isinii galee isuma dhugumaa nama kolfisiisu du'aa kadhadhaame du'aa kadhadhaati waraana addunyaa sadaffaa yoo dhufe bakka jechuun. Rabbina jaanuu abaasu. Akkasiin jedha viidiyoo kana like gochuun dagatina gara viidiyoo. Maqaa dhiirota faaraa miliyoon faaraadha miliyoonam haftaamu baacaa dooktoruu mee amma dooktoruu maqaadhaa biyyan maqaa faaraatti dooktoruun keessattuu ashannaafi caalchisaa warqinaa tonkoluu boorechaa zarihuun amma maqaadhaa amma kun daraarabbii amma maqaadhaa mee zarihuun faanta amma maqaadhaa maajoo tonkoluu. Maqaa faara haftaamu micu bayyeecha beeddaaruma sanii haftaamu maal iyyoo anuma waan qabne anuma kophumallee hin qaawwanne immoo miliyoon maal maqaadha amma maqaa manni maa balleessina baacaafa gowwaadha jedhu kun maqaa faaraati namni maqaa kana qabdu jijjiirradhu dafi. Hankoo keessa jira seetan hankooti abraar maqaa buskutii mimi maqaan koo warri abraar maqaan koo warri isinii galee. Abraar maqaa buskutii kana mucaa keessanii moggaasaa isinii galee abraar mucaa keessanii yoo moggaafne isin duutaniitu isinii galee maqaa kana fakkaatu mucaa keessanii moggaasuu qabdu. Mee warri mucaa kootiin moggaasa jettan maqaa koo. Intala baay'ee fokkiftuu tokkoon fuudhe garuu maal gootare abbaan ishee Ameerikaa jira birrii amma funyaanitti ergaaf
Birrii mabbaaseetii sana yaadeen fuudhee gaafan fuudhee jedhu marsaa duraa birrii 100 nuuf erge anaafis iseefis erge. Isaan booddee amma dhufee ganni gaafa inni itti lixee lafi dhoqqee ta'ee ganni dhufee jedhu birrii erguu dide. Achumaan intalaan kan hin jedheen wayyaa kee hunda isaa sassaabbadhuutiin jedheen hinaan jette. Ciraa wayyaa keetii fayyaa isaatii sassaabbadhuutiin jedheen ishinaan jennaan gidduutti tunaa isaan xumuriin abbaan see bilbile. Siif miliyoonii tokko ergeera isaafis miliyoonii tokko ergeera jennaan. Ishi abbaa galatoomettee bilbila cufte. Ishi wayyaa koo sassaabbadhee honaan jette. Wayyaa kee fayyaa isaa sassaabiitiin jedheen jennaan. Bishaanis hin jiru wanta ta'eef dhaqee lagatti miicaan jedheen. Na jalaa nyaatamtee oolte buchoo koo. Na jalaa nyaatamtee oolte kaa akka diqqootti harkaa baateem. Diqqootti harkaa baate sii galee. Laa ilaaha. Miliyoonii tokko sirkaa baate an maraatteedhuma karaarra deemta malee kaasa kanammaa. Akka carraa ta'e wanta mudannoo waan jaalala kana keessatti kan nama mudatu mana ciisee ta'u hin jiru riyyaasheeti. Nama naannoo tokko alattuu naannoo tokkotti lamaan isaanii nama mattuuti. Mana hin jira ani ciisee hin jira hojiitti dhufe isheen akka carraa ta'e mana jirti in ufte mana maqaan ishee ati mana kiyya buuzunees jedhamti. Buuzunees jette ufte. Dhagee eda'utu nagaa ta'uun gaafatiin dura buuzunees dhageesseettaa jette maaloo jennaan. Misgaanaan himee dubartii akka kanaa jedhamtu jaallatee ture jedhanii bar ammayyuu baay'ee jaallata jedhanii dhageesseettaa jette. Inni natti meera jette isheen garuu itti himne waan jaalas niyyeessee intala sanaaf irreen qabu natti meera innoo kanaan dura akka nu wajjin ture maaliif jaalalli keenya sun akka isheen waan biraan odeessine akka isheen irree walitti hin barbaanne natti meera innoo dhagaheera dhageesseettaa jette ana akka carraa achi bahee ishee sitti memoo situ na argeen jedhanii mochi keessa as bahee magaalaa keessa ciisaa hin jira. Achi ay misge jettee baate hin deemte. Mucaa ollaa keenyaati baay'ee olirraa fagoomte ollaadha. Inni ufti mana keenya. Abbaan koo ishiin si fuusi sanaan jedha. Qoosaadhuma ishiin si fuusi sanaan jedha. Amma jabaannee maal gennee kutaa 4 gaafan ga'u akka walitti afaanii walitti himne qaamumaa wal beekne. Akkana jaallattu ishiinis beeka anis akkan ishii jaalladhu beekti. Akkasitti ture adeemsi sun keessa yeroo wayi konfliktii wayi uumamu. Konfliktiin kun gaafa uumamu maalirraa ka'ee uumama ani nan jarjara. Baay'ee waan an jaalladhuuf nan jarjara. Mucaa firashii wajjiniin deemti. Gaafa mucaa firashii wajjiniin deemtu ani immoo eenyu wajjiniin deemte dhaqee mucaa. Nan rukute. Mucaa kana gaafa rukutu no ani beeku mucicha no firaadha namna itti erga sinatti himte akkan jarjaruun qabne isarraan bareechu. Nanga ishee fuudhu isheeni warqii qubaa kana ishee lama barbaadde beektaa? Achi sanaan booddee ishee lama barbaadde ani immoo humni kiyya sana hin geenye yeroo sanatti. Achi bakka mana warqii isheen akkanatti warqii ilaalaa jirru isheen yaaddee kan baate kan biraate ani immoo kan yaadee bahe kan biraate beektaa mana. Kennani gaggaafatte kan isheen barbaadde immoo kan biyya alaati. Gaafa gaggaafatte jettu kanan barbaadaa naan jette. Ayi humni nan callite beektaa bakka isheen humni kiyya kan hiriyaa kiyya tokko wajjin jira qacarraa. Humni kiyya akka ishii ta'u jedheetan isaan itti miite achi gadi baasii itti mii akkasitti humni kiyya hin danda'u. Kanaafiyyuu yaa gaafan si fuudhee booddeetti fiiguutaan jedhee nama honaatti hin binnee gara. Akkuma asirratti dhageessan amma yoonaayyuu hin binnee wallahi garaana nyaate mucaan kun. Ayi miskiin. Akkasilaa ilmi dhiiraa rakkina baay'ee qaba jechaadha. Inni yeroo dura akkuma argitan haadha manaa qaxalee akkasii haadha manaa isaaf yaaddu jechaadha. Osoo inni mana jiru anoo dhagaheera jette isinii galee balaa sana qabbaneessu jette jechaadha. Inni lammataa immoo yeroo ijoollummaatti jedhee zarzareetan naqee fira rukute jechaadha. As keessatti immoo dubartoonni mucaa eessuma kooti teelegiraamiidhaan waastaappiidhaan imoodhaan akka barbaaddan abbaa barbaaddan haasaa janajjanaa jechaadha. Inni kun gaafa jaa keessan isin gaafate eenyuun inni kun jennaan mucaa eessuma kooti mucaa akkas kooti hin jedhinaa hin sobinaa inni kun isin irratti barameera isinii galee isin irratti barreerra waan akkasii akkas isinii galee warri ergasii waan baay'ee dabarsineera baay'isee ergasii yeroo ijoollummaa dhiisaa warran qaban ture yeroo ijoollummaa amman dhabe malee yeroo ijoollummaa warran qaban ture mana iyyuu ijaarranneedhaan jechuun gaase isinoo
Isinoo isinii galee hedduu kana akka biyya keenyaatti jechaadha. Baristooleen garaagaraa barattoota eebbisiisaa jiru isinii galee. Isa keessaa wanna hedduu tokko na ajaa'ibe tokkoon isinitti hima. Haati isaa kasala baattee cinqamtee guddifte. Warri yuunivarsiitii keessa baratanii dabarsitanii miira kana yaaddu hidhee tayyaadha. Hammam akka maatiin isinitti cinqamuuf hammam akka obsitanii dabarsitan beektu hidhee tayyaadha. Isaan wal qabatee egaa namni kun akkuma haati koo akkas kasala baattee siin nageesse jedhee kasala sana asirratti fuudhi kottu jedheen ta'ee dhaqee fide ta'e hin beeku. Kasala sana asirratti baatee egaa kunoo haadhatti ababaa qabsiisee mataatti kana uffachiisee akkasitti wajjin dabarsee jira. Argitan namni asirratti argitan kun naannoo Jimmaati. Hedduu tokko garaa nama nyaata. Isuma wal qabatee immoo kunoo tokkos warri yeroo hunda sababaan an qofluuf sababaan an taphatuuf firoonni kiyya hundi keessanuu nama ilma nama baratee yookiin ilma nama abbaa aangoo ilma abbaa qabeenyaa neesaa turtan ani qofla kiyya keessatti eenyummaa kiyyaan dhoofachaa ture. Arraan tana yeroon bakka kana dhaabbadhu digriin kun kiyyaa miti abbaa kiyyaati. Abbaa warri firoonni kiyya warri yeroo hunda qofla kiyya iccitiin isaa isinii galuu dhufee nagaafachaa turtanis arraan isiniif mistira baasuuf dhufe iccitii isiniif baasuuf dhufe. Maaliif jennaan abbaa lubbuu ifii bira dabarsee aarsaa baasee bakka kanaan nagee waan hin qabuuf yeroo hunda kofala yeroo hunda taphata malee warri afaan keessanii baafattanii maaliif yeroo hunda kofaltaa gammaddee taphattaan achiis ni jirtan ni beeytanii iccitiin isaa. Egaa akkuma asirratti argitan hedduu tokko namatti tola hedduu tokko garaa nama nyaata. Ijoolleen tokko ijoolleen qalbii qaban akkasitti abbaa ofiitti ofiisanii akkasitti waan jarri keessa dabarsanii ijoollee kana asiin gahan babaatanillee akkasitti argamanii jiru. Namoonni ijoollee eebbifamanii ba'an interview gootanii ijoollee sana yeellaasuudhaaf yaaltanu jechaadha. Dhaamsa kana kutaatii wanta kana kutaatii TikTok irraa gadhiisaa ijoollee yoo dandeessan jechaadha wanta kana. 189 irraa 10 irristee 8 yeroo itti dabaltu meeqa ta'a? 189 irraa 10 irristee 8 yeroo itti dabaltu. 189 irraa 10 irristee 8 yeroo itti dabaltu 85 85 185 Baay'ee akkuma argitan asirratti yeellaasuudhaaf yookaan immoo barattuu akka saadha guyyaa eebbaasii yeellaasuudhaaf harka hagatuudhaaf dhaqee gaafate jechaadha gaafii kana. Gaafiin kun cimaa ta'e osoo hin taane qofaa gaafa kaameeraa fuuldura dhaabattu gaafa kaameeraa fuuldura dhattee dhaabattu jechaadha. Harkaa bada. Inni kaameeraa fuulduree keenya kaa'ee riikardi godhee bareeyyuu jechaadha. Gaafa interview wayii yookaan immoo qophii wayii qopheessine gona markaa badaa naasuun nutti dhaga'ama jechaadha. Jarareef kaameraadhaaf haaraa ta'ee miti. Warri bareeyyuu gaafa dhaqee reedii ta'ee jalqabuu xixiqqoo rifachuu hin dhiisu jechaadha. Kanaan wal qabatee mucattiin kun amma bor dhaqxee hojii galmaa'uu dandeessi. Sarratti waan akkasii gaafattee sitti waan salphaadha. Barreeffattee qophooftee dhufte ati. Kun waan cimaa ta'e osoo hin taane mucaan kun gaafa kaameeraa fuuldura dhaabattu akkasitti naati. Atuma wallaalteeyyuu kana ijoolleen kutaa tokko hin deebistee tayyaadha. Garuu immoo ati wanta akkasii ijoollee fokkisiisuudhaaf ijoolleen bor hojii galmaa'uu danda'u. Viidiyoo kana gaafa argan maal jedhu? Kana deebi'anii arganu mooraaliin ijoollee kana akkami? Mooraaliin jaraa cabaan jiru. Wanta akkasii warri gootanu please dhiisaa. Gaarii miti isinii galee. Gaarii miti gaafichi cimaa ta'e osoo hin taane akkasitti gaafatteti ta'uu dide jechaadha. Isayyuu waan kolfu waan hin taane waan isitti qoosu jala gadhiiste jechaadha. Ijoollee mucaa kanaan qaqqabsiisaa. Hin ta'u kana qofaa miti ijoollee baay'eettis akkas godhee jira jechaadha. Dhaamsa kana qaqqabsiisaa fi akkuma argitan kaayiroo gadhiiseen bahaa jira jedhaadha. Ibsaan deemaa jira. Makiin immoo boohee mimmaan waan baay'ee haasaa jira dhaggeeffadhaa. Ibsaan galee bara nagartanii boohee ija kiyya na diimatti taa'u jira. Rabbi nagaan agarchuu inshaallah.
akkuma argitan maakiinis hedduu tokko gadditee jirti itti dhagahamee jira jechuudha. Maaliif gattee deemta jechuun mijaa'uu fi dhiisuu danda'a. Haadha tokko mijaa'uu fi dhiisuu danda'a. Fudhattee deemtu wamti galee agalu haadhasi. Nama wal baree ka'ee wal addaan ba'uun cimaadha isinii galee. Rabbi isiniif hana huga maal jenna. Rabbi isin walitti deebisu. Isin walitti. Hajenna isinii galee jenna. Egaa viidiyoon raaf qabadee dhufee kana fakkaata isin tole isin baarsee isin gammachiisee yaada. Yaada keessan koomentii jalatti naaf barreessuun dagatiin warree amma xumuraatiin hordoftanii isinitti toleera. Nutti toleera jedhaa naa barreessaa warree amma xumuraatiin waliin turtan jechaadha. Barreessitanii haga viidiyoo kabiraatii walitti deebirutti odoo shawuu baay'ee.